Unit 1 History and Story and Craft. Seenaa boqonnaan tokko maal jedha? Seenaa fi ogummaa seenessitootaa jedha jechuudha. Barnoota keenya jalqabaa irratti the meaning of history maalummaa seenaati kan ilaallu. Seenaa jechuun maal jechuudha kan jedhudha. Jalqaba barnoota keenya irratti kan ilaallu. History is a branch of social science, you know. Seenaan damee saayinsii hawaasaa jalattidha kan inni ramadamu. Dameelee saayinsii jiran lamaan keessaa seenaan kan inni ramadamu damee saayinsii hawaasaa jalatti jechuudha. History is a branch of knowledge that is all that had been done by people who lived in the past. Seenaan damee beekumsaa ta'ee wantoota uummanni asiin dura jiraachaa turan, wanta isaan gochaa turan hunda kan qo'atu jechuudha seenaa jechuun. It is totality of thoughts, saying and deeds of people who lived before us. Walumaa galatti yaadawwan waan haala dubbii isaanii anda gochaawwan uummanni asiin dura gochaa turan hundaan maal jennaani? Seenaa jennaani jechuudha. Thought, saying and deeds wantoota kana sadeenii jechuudha. Wantoota yaadawwan isaanii, haala dubbii isaanii fi gochaawwan isaaniitiin maal jennaani? Seenaa jennaani jechuudha. Only a small part of the human past is recorded, but both the recorded part and the part which still awaits to be recorded are commonly called history. Seenaa yeroo darbee keessatti kutaa xiqqoodha kan galmaa'ee jiru jechuudha. Garuu kan galmaa'es ta'ee kan galmaa'uuf adeemsa irra jiruun walumaa galatti maal jennaani? Seenaa jennaani jechuudha. Kan galmaa'e xiqqoo yaa ta'u malee kan galmaa'e isa xiqqoo sanas ta'e kan galmaa'uuf adeemsa irra jiru gara fuulduraattis galmaa'uuf adeemsa irra jiru maal jennaani? Seenaa jennaani jechuudha. All things that have happened in the past and the life of individual, countries or humanity as well is called history. Wanti kamiyyuu wanti seenaa nama dhuunfaa keessatti ta'e akkasumas biyyoota keessatti kan ta'e dhala namaa hunda keessatti kan ta'een maal jennaani? Seenaa jennaanii jechuudha. Qabiyyeen barnoota keenya inni itti aanu maal jedha? What history help us? Seenaa qo'achuun maaliif nu gargaaraa yookiin barbaachisummaa seenaa qo'achuu maali kan jedhu qabxii kana keessatti kan ilaallu ta'a jechuudha. As jalatti qabxiilee sadi irrattidha kan nuti xiyyeeffannu. Seenaa qo'achuun qabxiilee kana sadeeniif kan nu gargaaru ta'a jechuudha. Jalqaba irratti to learn about what people did in the past. Wantoota uummanni kanaan dura raawwachaa turan nu barsiisaa jechuudha. Gochaawwan dhala namaatiin raawwatamaa turan maal fa'i kan jedhu seenarraadha kan nuti barannu jechuudha. Qabxii lammaffaa irratti avoiding repeating mistake. Dogongorri irra deebi'ee akka hin uumamne seenaa gaafa barannu dogongorri dursa raawwatame ture sun deebi'ee akka hin uumamne gochuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf dogongorri gadheen tokko uummata darbeen yoo raawwatamee ture ta'e dhaloota ammaa kanaan immoo irra deebi'ee akka hin uumamneef maal godhaa? Seenanii avoid yookiin ni ittisaa jechuudha. Akka irra deebi'ee hin uumamne dhaloonni seenaa qo'atu dogongora darbe sana irra deebi'ee akka hin hojjenneef seenaan ni barsiisaa jechuudha. Qabxii isa sadaffaarratti increase our understanding of current society and forecast our the future society. Wantoota uummata darbanii sirriitti akka hubannu yookiin hubannoo keenya akka nuuf cimsaa jechuudha. Akkasumas uummata gara fuulduraa immoo akka xiinxallee beeknu nu gargaaraa jechuudha seenaan. Qabiyyee barnoota keenya inni itti aanu maal jedha? Key elements in the study of history. Seenaa qo'achuu keessatti qaamolee ijoo ta'an maal fa'i kan jedhudha qabxii kana keessatti kan ilaallu jechuudha. Source are one of the key elements in the study of history. Seenaa qo'achuu keessatti maddi isa murteessaa yookiin barbaachisaa kan ta'edha jechuudha. Seenaa qo'achuu keessatti yookiin seenaa barreessuu keessatti seenaan tokko madda qabaachuu qabaa jechuudha. Maddi isa ijoo yookiin isa barbaachisaadha jechuudha. No one can write history without source. Namni kamiyyuu madda malee seenaa barreessuu hin danda'u jechuudha. Gonkumaa madda malee seenaa barreessuun fudhatama kan hin qabne jechuudha. In history, every statement must be supported by evidence which come from the source. Seenaa keessatti ibsi kamiyyuu
ragaa madda irraa dhufeedhaan deeggaramuu qabaa jechuudha. Ibsi kamiyyuu seenaa keessatti ragaa madda irraa dhufeetiin deeggaramuu qabaa jechuudha. Historian use two main types of source in their research. Seenessitoonni qo'annoo isaanii keessatti maddoota lama kan isaan fayyadamanii turan jira. Two main types of source isaanis kanneen armaan gaditti ilaallu kana ta'a jechuudha. Maddoolee gurguddoo lamaan. Jalqaba irratti primary source that have direct relation to the event that describe. Ta'ii ibsame sana faana hariiroo kallattii qabaa jechuudha. Primary source yookiin madda jalqabaa inni jennu ta'ii ibsame sana faana hariiroo kallattii kan qabu jechuudha. They are nearer in time and place to the event. Wantoota ibsame sana faana iddoodhaan fi yeroodhaan walitti dhiyeenya kan qabu jechuudha. Walitti dhiyeenya yeroo fi iddoo ta'ii sana faana kan qabu jechuudha. Primary source. Primary source more reliable than secondary source. Madda isa jalqabaa isa lammaffaa faana wal bira qabnee yoo ilaalle maalidha? Baay'ee filatamaa yookiin murteessaadha jechuudha, yookiin baay'ee kan fudhatama qabudha jechuudha. Example of primary source. Fakkeenyota madda isa jalqabaa kanneen jedhaman maal fa'i kan jedhu isaan qabxilee kanaa jechuudha. Monumentis, siidaawwan garaagaraa, inscription, barreeffamootawwan adda addaa, chronicles, yeroolee garaagaraa, letters, xalayyaawwan garaagaraa, document of contacts and agreement, sanada qunnamtii fi waliigaltee garaagaraa, eyewitness account, wantoota ijaan argaman, coins, saantimoota, yaadannoowwan garaagaraa. Isaan kun walumaa galatti maalidha? Fakkeenyota madda isa jalqabaati jechuudha. Isa lammaffaa irratti secondary source yookiin madda isa lammaffaa kan jennu jechuudha. Do not have direct relation or nearness to that event that describe. Ta'ii ibsame san faana hariiroo kallattii kan hin qabne jechuudha. Jalqaba irratti maal jennee turre? Primary source that have direct relation. Maddi inni jalqabaa hariiroo kallattii qaba jennee turre jechuudha. Maddi isa lammaffaa biratti immoo maalidha? Do not have direct relation or nearness to the event that describe jedha. Hariiroo kallattii kan hin qabne akkasumas immoo ta'ii ibsame sanaan walitti dhiyeenya kan hin qabne jechuudha. Example of secondary source. Fakkeenya madda lammaffaa kan ta'an maal fa'aadha? Plays, taphoota garaagaraa, novels, asoosamaawwan, history book, kitaabota seenaa fi kan kana fakkaatan maalidha? Madda isaa lammaffaa jennaani jechuudha. Oral traditions could be taken as both primary and secondary source. Dubbiin yookiin duudhaan afaanii akka madda isa jalqabaa yookiin immoo akka madda isa lammaffaatti fudhatamuu danda'a jechuudha. Hubannoo kana yaa ilaallu akkamitti kan jedhuufi jechuudha. Isa adiidhaan barreeffamee jiru kana haa ilaallu jechuudha. The eyewitness information is primary source. Asirratti akkuma jennee turre eyewitness account maalidha? Madda isa jalqabaati. Asirratti fakkeenyota madda isa jalqabaati jechuudha. Eyewitness account kun akkamitti immoo madda isa lammaffaa keessatti akkamitti akka galuu danda'u asirratti ilaallaa jechuudha. The eyewitness information wantoonni ijaan argaman odeeffannoowwan wantoota ijaan argaman primary source yookiin madda isa jalqabaa jennee ture. But the information who recount information is obtained from other source are secondary source. Garuu maddicha biraarraa immoo madda sana irraa fudhannee irra deebinee yoo himne inni kun maal ta'a? Deebi'ee too'i madda lammaffaa jalattis ramadamuu danda'a jechuudha. Eyewitness information kana madda biraatirraa argannee irra deebinee yoo himne namti nurraa dhagaye sun immoo isa sana akka maalitti akka madda lammaffaatti fudhachuu qaba jechuudha. So akka kanatti oral tradition could be taken as both primary and secondary source. Dubbiin yookiin duudhaan afaaniin dubbatamu kun akka maalitti akka madda jalqabaa fi lammaffaattis fudhatamuu danda'a kan jenneefi jechuudha. Another key element in the study of history is objectivity. Qaamolee ijoon kanneen qo'annoo seenaa keessaa inni biraan inni baay'ee barbaachisan maalidha? Objectivity yookiin qabatamummaa qabaachuu qabaa jechuudha. Seenaan qabatama waan tokko qabatamaa ta'uu qabaa jechuudha. Objectivity depends not getting the fact right only. Qabatamummaan dhugaa argachuu qofa irratti miti kan inni hundaa'u. Maal irrattis kan
maal irratti kan inni hundaa'uu qabu, but also distinguishing between the real or significant facts. Wanta dhugaa ta'e adda baasee ibsuu keessatti irreedha objectivitiin kan inni hundaa'u jechuudha. We identify real or significant on the basis of subject of our study. Nuti dhugaa yookiin haqa kan adda baasnu mata duree qo'annoo keenyaa sana irratti hundaa'uudhaan dhugaa yookiin haqa adda baasuu dandeenya jechuudha. Objectivity doesn't mean only identifying the real, but also presenting what all the facts say without any bias for or against. Qabatamummaan wantoota dhugaa ta'an adda baasuu qofa osoo hin taane wantoota dhugaa ta'an loogii tokko malee kan irra deebi'ee kan dhiyeessudha jechuudha. Loogii tokko malee without any bias loogii tokko malee kan dhiyeessudha jechuudha qabatamummaan. Barnoota keenya har'aaf jennee osoo irratti xumurra. The Study of Ethiopian History kan jedhu qabiyyee keenya viidiyoo itti aanuun wajjin isiniif deebina. Itiyoo Social Science subscribe gochuun viidiyoon keenya akkasiin bira ga'u gochuu ni dandeessu. Yeroo gaarii.